Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Kedida Show. Haye, Dr. Kedida Show. Like, subscribe gochu, hindagatina. Dr. Kedida. Alaga tirkachu, ndada bifintatu. Gamana gumgumu gamazi wal nyaatu hoji fitiana digum nutti figu nibegna duranu hidamuramale tanachinigu arkine rargu fargu tijira malaka fakatu guya Yeroo barri demsi hamatule mumrinera tule ibubulti male dugamotu darri ilmana bagada fontu foni diga warwallan namada jibbigam tadiga gadam melbagae kangadu ya gadu ijabada male idoni jambadu midoni jambadu so Gatira bali la bobe Gaden dubi darben bektu gapita gavanna mome gapita yona bizrobe wandarbe wadarbachuni de manguvuna madana walabani walarguni yoga madam biyafana alagalu yo altane lagajeun walumani dorsi sajes jalabane benu karana somani izi dubbi irrakesa waligala walibdisa dini malasi madesa jalala motin kanisa jifi gurmu gaifachasa amma yeroon wal barsisa abate iregi wandaba ofimbuli mirgababi yumadi flole ofimbuli angayom jirana walaba ofimbuli ulsene utubara bana ofimbuli kambaraf kamboro tikana ofimbuli rifuro besanye kana ofimbuli Amaraa walijaru kamna Ofindagatina jarri dubbi nyaatu hundaara manina agadoksuuf kaatu ofeegisa
sabako keessattu barana wal qabanne yaana askeenya sisika mormi karaa milika dhaloota dufine ifaadu agarre ileesitti diba mormi afaan tolfate furirango sabake irraan tamasha kita yesake dolchare nimota kutanno darbita yesake dolchare imbulchin dubi alana yesake dolchare ilani kangama gamana yesake dolchare irrambai gangeti barri yesake dolchare ubata moru ubata yesake dolchare durra kabila chabada yesake dolchare naman kabu dubin ilcha yesake dolchare yesake dolchare yesake dolchare yesake dolchare yesake dolchare yesake dolchare Daawwattoota keenya kun Dr. Kedida Show dha. Dr. Kedida Show torbanitti guyyaa lama amma sadiitti Oromiyaa News Network ONN irratti sagantaa adda addaa qabatee kan dhiyaatu yoo ta'u arras kunoo sagantaa qabadhee keessummoota koo yeroo hunda asirratti dhiyaatanii sagantaa adda addaa irratti barumsa nuu kennan qabadhee dhiyaadheera. Isaanis Dr. Insarmuu Tesso Texas United States irraa Obbo Ahmed Sayyoo Canada la Toronto Dr. Rundassa Esheete is Utah United States irra hundi keessan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nuyi. Egaa sagantaa keenyatti yoggaa seennu sagantaan egaa yeroo korbee darbe kanas ta'e ammas uummata Oromoo waan kakaasee jiru keessattuu qeerroo kan kakaasee jiru waraana ummata Oromoo walloo keessatti ajjeefamaa turedha. Ammas rakkoon nurra jira jedhaniituma nurratti ergachaa jiru. Kana ammoo torbee darbe riippoortii adda addaatiin mootummaan naannoo Amaraa kana gochaa ture adda bilisummaa Oromoo OLF dha jedhaniitiin ibsa kennanii ture. Garuu ajajaan mootummaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ammoo kuni ifatti kan jirudha. Mootummaadhuma Amaraatiin kan qindaa'edha jedha liyyuu haayilii naannoo Amaraati. Achitti waggaa geenyuan arganne isaanumatu lolaa ture jedhee ibsa kenneera. Kun garamitti nu deemsisa? Dr. Tesso sirraan jalqaba. Maal jechaadha kuni? Garamitti deemaa jirra? Maal godhamuutu sirra jira? OLFini waan godheerra eenyummaa isaatiin akka kaayyoo isaatti akka dhaabaatti tajaajila uummata sanaaf akka inni kennutti otoo hin ta'in hin beekamu akka jenosaayidii keessatti isaaniif mijatutti maqaa xureessanii maqaa balleessanii yoo ajjeesan waan kana ta'eef jecha justify goone irraa jedhanii akka ittiin deemuuf isaaniif akka ta'utti nama keenya fixaa jiru jechuudha. Nama nagaa fixaniitu onagidhaa yoo waa tokko ta'es onagidhaa. Maqaa onag kana isaanii akka maqaa jibbamaa akka maqaa diina biyyaatti ta'etti fuudhanii waggaa meeqa irratti maqaa xureessaa turan jechuudha. Otoo uummanni Oromoo wajjiniin jiru otoo arganii baay'inaan deeggarsa akka qabu otoo arganii dhaaba jaalatamaa uummata Oromoo biratti dhaaba kabajamaa ta'u otoo beekanii naannoo sana to'achuuf jedhanii lafa Oromoo ittiin saamuuf jedhanii Oromoo yoo ajjeesan justify gochuu isaaniiti. Kuni jenosaayidii keessatti waan yeroo baay'ee beekamu. Namoota hin jaalanne, namoota ati lafarraa balleessuu barbaaddu, namoota ati ajjeesuu barbaaddu maqaa balleessitee duguuginsa sanyii irratti deemsifte jechuudha. Kuni haal duree duguuginsa sanyii ittiin deemsisaniiti. Kanaan dura kuni hini haala fudhannee dhufneeti malee gaallaan aramaneedha maaliidhaan nama nyaata maalii waan isaan hin jenne hin jiru. Sanaan justify godhaniin uummata kana fixaa turaniiru jechuudha. So kanammoo ammammoo dhaallee isa yeroo kanatti ittiin uummata kana fixuudhaaf waan ittiin maqaa balleessanii malee waan dhugumatti dhaabni kuni takka Baahir Daaritti himatameera,
takka naannoo Amaaraa keessatti himatameera, takka bakka hundaatti himatama. Waan achi gahee dhaabni kun akka isaan jedhanitti badii godhee yookaan immoo waa balleessee isaan himatanii miti jechuudha. Tole, Obbo Sayyoo, gaaffiin amma garamitti deemaa jirra kan jedhudha. Kana egaa Adda Bilisummaa Oromoo ibsa kenneera. Naannoo sun karaa deemnu hin qabnu achiin jiru jedhanii numiti aniiru. Garuu mootummaan jeneraaliin mootummaa naannoo Amaaraati kanan gochaa jiru jedhee ibsa kenne. Kana garamitti nu deemsisaa jira. Maal godhuu kanarraas akkamitti of eeggachuu turre jira uummanni. Galatoomii haalli baay'ee kan nama sodaachisu. Walumaa galatti kan naannoo kamisee qullaadhaa miti. Durumaanuu kamisee Oromiyaa irraa buqqaasanii gaafa Amaara jidduu geessanii naannoo Amaaraatiif kannan wayyaaneen shira lafa keesseetti jetti yeroo sana. Amma rakkinoonni kan nu mudate haala amma jiru kana keessatti mootummaan Oromiyaadhaa kan Oromoodhaaf falmitu taatee as bahuu dhabuusiiti. Gara Amaaraatii wanni agarru kaleessa adeempan takkaafuu ba'adeen jaamuun kan beekamu kan EPRDF keessa jiru isaanii wajjin jiraatullee yaada isaanii wal fakkaataa qabaachaa ture. Ammaan tana kan argaa jirru marti isaanii gar tokkotti luuccawaa jira. Walgahii Abin Dabra Maarqos keessatti godhatee kan jaarmoonni adda addaa kan Amaaraa dhaqanii irratti hirmaatanii yaada kannan yoo dhageesse yaadni isaanii marti wal fakkaataa ture. Jecha san keessatti jarri biraa marti nu wajji jira jedhanii saboota maqaa yaamanii saba Oromoo maqaa hin yaamu. Kun hundi kan agarsiisu maali? Xiyyeeffannaa isaan Oromoo irratti qaban. Maqaa Adda Bilisummaa Oromoo kanaan dhimma baanee sabboonummaan Oromootun dhabamuu qabdii waan jedhu irratti kan walii galan. Amma kun ijaa karam nu geessa walgahii kaleessa EPRDF takkaafuu afaan Oromoo addawaawii jedhamuun kan beekamu kane. Paartiin afranii fi deeggartoonni isaanii walii qabamanii guyyaa lamaa fi Finfinnee keessa godhatan murtiin isaa murteeffatan haareetan taate. Kan biraa kanuma bara dabre kanuma hogguu baasan wal fakkaataa isaa qabatanii gabbaasan waa'ee ikoonomiidhaa, waa'ee hojii dargaggoon hojii dhabuudhaa, rakkoo biyyattii keessa jiru kan mara ijabina isaanii tokkummaa isaanii nageenya biyyaa wooma tokko gabbaasa. Kan haarawa ta'ee gadi bahee achi keessaa yoo jiraate sabboonummaa cimtu afaan Amaaraatti maal jedhaniin sanyaa beerasab beeratanyinat jaani akka eenyuu fi kuni jechi kun ammatti kan gabbahe walgahii san keessaa akka dhageenyutti kan yaada kana dhiibaa ture yaada jaarmoonni fi siyaasaan biyyattiidhaa eenyummaa irratti hirkachuun kun Itoophiyaa diigaa jira kuni dura dhaabbatamuu qaba jedhee kan dhiibaa ture eenyu maqaan isaa adeeppaadha. Amaraa Democratic Party akka achi keessaa dhageenyutti. Kakkamisee togguu deebinu torba yeroo san dura Gojjaamiif Gondar hunda keessa dirmachuu koottaa jedhanii wal waamaa turan lola. Humniti naannoo Baardaarii fi Gojjaam irraa hunda fe'amtee deeqaa akka turte argaan ijaa kan naannoo san turan dubbatu. Sorbaan san dura maaltu lafa san keessatti deemaa ture. Namni san arge. Kan waamicha isaa walii waamaa turan san argan. Dhuggaanii fi adeeppaan deebi'ee abaa'ootu waan kana godhee jedhee dubbatu. Kan na gaddisiise mootummaa federaalaatii fi Abiyyi. Maaliif dhugaadha jannaaltichi mootummaa federaalaa bakka bu'ee dhugaa dubbate. Irra deddeebi'anii ammoo isaanii fi miidiyaan isaaniitis kan kana godhee abaa'oodha, onagnoo abaa'oodha jedhanii
rakkoo biyya sanii mara abaa warra maxxansuudhaaf tattaafachaa jira. Kan biyya san diiguu deemu abaa'oodha waan jedhanii oofu jira. Waliigalatti kan isaan xiyyeeffataniif xaxa takkaafuu shira mootummaan tun kaatee abaa'oo takkaa fi maayii irratti itti dhabamsiistu tarkaanfachiisuudhaaf natti fakkaata gama kan kooti. Tole galatoomii Dr. Rundassa ta'u maal jette? Walumaa galatti kan hin argu frustrationii warra Amaarinyaa dubbatu yookiin Amaara ofiin jedhutti frustration ennaan jedhu aaraniiru baay'ee sodaa qabu. Kun immoo dimoogiraafii jijjiirama dimoogiraafii lakkoofsaanii gadi siquu irraa kan ka'edha. Amma fakkeenyaaf waa'ee Qimaanti, waa'ee Walloo, waa'ee Agaw kana innaa ilaallu namni Amaarinyaa dubbatu maqaa Ortodoksiitiinis, maqaa Amaarinyaa dubbachuunis, maqaa Itoophiyaatiinis Itoophiyaa manni jiruuf jireenya uummata biyya sanaa sana sheeppi gochuu, mooldi gochuu, akka supheetti akka barbaadanitti tolchuu sana hanqachaa akka deeman argaa jiru. Suni aarii baay'ee mataa keessa isaan deemsisee, sun immoo amala minority hin beektaa, minoritiin dafteet ijaaramtii addunyaa gubbaatti yeroo baay'ee minoritiin aggressive taateetu ija baaftee namatti deemuudhaan bakkee hunda mo'atti. Tigree ilaaluu dandeenya, sabbicuudha. Eertiraa ilaaluu dandeenya, sabbicuudha. Ruwaandaa keessatti Tutsii ilaaluu dandeenya. Biyya Arabaa kanatti immoo warra Sunnii ilaaluu dandeenya. Even wanni keessatti amma Siiriyaa keessatti warri sabbicuu ta'anii yookiin immoo gurmuu bicuu ta'an saba qofa otoo hin ta'in amanteen yookiin ilaalchaan xiqqoo ta'an ijaaramuudhaaf carraa baay'ee qabu. Maaliif wal dhaga'uu xinnoodhas innaa guddatan namni yaadni isin baay'ata. Qunnamtiin sabni bal'aan immoo uummata kaa wajjin qabu ilaalcha isaa fi walitti dhufaatiin sun ilaalcha isaa fi wanni sana laaffiseetu akka Oromoo kana amala adda addaa akka horatu fi hirkoo adda addaa akka godhatu uuma jechaadha. Kanaaf walumaa galatti eenyummaan Amaaraa jedhan sun xiqqoodhaan gadi siqaa deemuun suni sodaa fi wareera aarii adda addaa itti fuudhee jechaadha. Amma frustrationiin suni alaabaa OLF iddoo tokkotti yoo argan onagi as jira, OLF as jira, ABO'n as jira kan jedhu sana wareersa jechaadha. Fakkeenyaaf waa'ee duratti ati kaafte waa'ee naannoo Walloo walumaa galatti kan isaan aarsee inni jedhe yookiin ABO'dha isaan jechisiise namni alaabaa ABO qabatee ba'uusaati. Kan biraa immoo achumatti immoo biiroon yookiin ofiisiin kan ABO banameera. Qaawwee qabatanii warri ijaaraman akkuma uummata keenyaaf akka Gujii akka Booranaa yookiin immoo akka Affaar yookiin immoo akka Karrayyuu kana qaawwee qabatanii jiru. Namni Walloo akka nama waltajjii akka nama naannoo Amboo miti qaawwee qabu. Kanaafuu walumaa galatti ennaa sana argan alaabaa OLF ennaa argan kan isaan sodaatan immoo gara fuulduraatti Itoophiyaa nuti silaa doomineet gochuudhaaf isaan hawwan sun Amaarinyaan olaantummaa argatee Ortodoksiin wanni Adaan Amaaraas walumaa galatti olaantummaa argatee biyyi sun sammuun keenya hundu amala isaanii fi duudhaa isaaniitiin mooldi ta'ee guddanne kun jalaa hir'achaa deemuu hin aaru. Kanaaf innaa argan frustrationiin sun gurmuu hunda deebisee walitti galcheera. Egaa uummanni biyya Empire Itoophiyaa keessa jiru baay'ee isaa yoo ilaallu, Ogadeeniyaa yoo ilaallu amala kan isaan calaqqisiisan akkamitti Ogadeeniyaa Liberation Front fi warri biyya bulchaa jiran dafanii walitti akka dhufan yoo argitan. Abdii illeen suni bineensa ture. Nama ajjeesee mana keessatti awwaalaa gosa tokko lafarraa fixaa hin ajjeesaa. Kanaaf Ogadeeniyaan daddaftee walitti galuu dandeesse. Amaarris immoo sabbicummaatti inni agarsiiftu dimogiraafiin inni jijjiiramu daftee walitti galtee. Isa keenyaan na argitu warri TPLF jalatti hojjechaa ture kan akka OPDO deebi'ee aangoo sana qabachuudhaan hunda hammachuudhaan na tattaafatu. Adda bilisummaa Oromoo immoo rukuchuudhaan tattaafatee jechaadha. Sana immoo jara biraa gammachiisuudhaaf fi Amaara gammachiisuudhaaf
Kan biraa gammachiisuudha jedhee Koloneel Abiyyi waan inni hojjete waan inni jechaa tures hundi keenya wajjin dhagaa turre. Amma immoo namni inni Gondar keessa kaawwate yookiin immoo pirezidantii naannoo Amaraa jedhamu kana kan keewwate hiriyaa isaati wajjin hojjetu. Harka lafa jalaatiinis hiriyaa manaayyuu hin qabu amma isaa akkanitti dhiyaatu. Walumaa galatti egaa inni retorikiin Abiyyi sun jara kakaaseera. Stupiditiin isaanis immoo beekamaadha. Civility hin qabanii reformiin waan ta'e hin hubatanii. So innaa dhaqanii waan hunduu to'annoo isaanii jalaa bahuu isaa innaa argan Finfinneen keenya mootummaan sun nun bulchu maaloodha jedhanii nama namichi wanni sun ifaa Baldaraas moo wanta jedhee show me sana fa'aa argita. So walumaa galatti frustrationiin Amaraa fi retorikiin oduunii fi dubbiin Abiyyi gochaa ture isaan gammachiisu gochaa ture naanna'ee bu'aansa kana ta'e jechaadha. Galatooma sagantaa itti fufutti daawwattoota keenya keessummaan koo har'a Dr. Insarmuu Teessoo, Obbo Ahmed Sayyoo fi Dr. Rundassa Esheeteeti. Amma kanumaan wal qabateetiin amma qeerroon iddoo hundaatti ka'aa jira. Amma iddoo addaatti godhamaa jiru 2016 fakkaachaa jira. Qeerroon gammadaan jiru amma waan godhamaa jirutti waan deemaa jiru kanarratti mootummaa Dr. Abiyyi kanarrattis gammadaan jiru fakkaata. Maaliifi obsamee waggaa tokko obsamee baay'ee isaa Oromoon cuuccamaadhuma jira. Lafti Oromoo fudhatamaa jira. Lafti kan maqaa charchiinis iddoo baay'eetti fudhatamaa jira. Kana qeerroon hundi iddoo hunda jiran gammadaan jiran fakkaata. Amma hiriirri iddoo hundaatti ka'aa jira. Kun garamitti nu deemsisaa jira? Mootummaa amma jiru kana rakkoorra hin buusu Dr. Tesso? Rakkoorra inni buusu waan isaan irratti xiyyeeffataniiru yeroodhaaf nama sossobanii bira darbuu gowwoomsanii bira darbuu malee rakkoo kanaan dura yeroo dheeraaf tureeru sanaaf furmaata fiduudhaaf hin tattaafannee dhugumadhaa halkan tokkotti rakkina baay'ee kana furuun hin danda'amu. Garuu karaan isaan irra jiranii karaa akka nama agarsiisutti karaa rakkoon Oromoo itti furamuuf ka'eeru miti. Master plaaniin dhaabbateeraan dhaabbanne, namni buqqa'uun dhaabbateeraan dhaabbanne, namni ajjeefamuun dhaabbateeraan hin dhaabbanne ittuma fufee jira. Inumaayyuu irra caalaa bara wayyaanee caalaa bara duraan isa caalaa irra jiru jechuudha. Ammayyuu wayyaaneen akka duuba jiru, akka jara kana duuba jiru ani shakkaadhuman jira. Yeroo takkaallee sakandii tokkoof jara kana amaneen beeku. Garuu rakkinni keenya karaa qabachuudhaaf halkan tokkotti illee furuudhaa baatanii waggaa tokkotti furuudhaa baatanii karaan isaan qabatan suni rakkina keenya furuudhaaf karaarra jiraahan jedhu sana hin jiru jechuudha. Uummata Oromoo qawwee akka inni hin qabanne godhanii akka inni diinni isaa otoo ajjeesu karaa Sumaalee fixaa turani, karaa Kibbaa fixaa turani, irratti duulamaa ture, cal jedhamee ilaalamaa ture, karaa Gumuz karaa irratti ilaalamaa turan, inumaayyuu irratti dabalatanii ufiinuu xayyaaraadhaan rukutanii waraana irratti labsanii wanni dawannoo maalinni yeroo atattamaa kana jala galchaniiru. Achiis dabalatee gara karaa kaabaa yoo ilaalte uummata Oromoo nagaan jiraatu, uummata Walloo irratti akkasuma waraanni banameera. Dubbiin kun wal fakkaachaa jira, yuunifoormiitii qabu. Waraana hiikkatan malee jedhanii ijoollee waraana hiikkattee galte mana hidhaa keessatti akka isaan dararaa turan beekna. Warri Eertiraatii harka qullaa galee akkaataa itti isaan waan waadaatti galanii fi waan isaan irra ga'e hin beekna. Amma immoo mooraa xollaa keessatti waan ta'e hin beekna. Uummanni kun nu sobaa jiru moo nu gaggeessaa jiru moo akkamidha? Rakkina Oromoo furuu jiru moo rakkina Oromoo irraa dugda garagalchataniiru inni jennu suni achuma jira jechuudha. Rakkina Oromoo inni tokko kanadha. Inni lammataa haala biyya sana keessatti jijjiirama finna jedhanii odeessan suni jijjiiramni inni dhufee namoonni
nama fixan, namoonni nama ajjeesan, namoonni kumaatamaan nama ajjeesanii nam tokko itti gaafatameeru. Nama qaama namaa muree toorchii godhee waan halle godhee nama ajjeeseeru nama tokko itti gaafatameeru argine hamma yoonaatti. Garuu maqaaf maal jedhanii fiduu namni maallaqa nyaatee maallaqni asitti qabame jedhanii diraama haasa'u jechuudha. Namni maallaqa yoo nyaate namni maallaqa fudhate jedhanii yoo mana murtiitti dhiyeessanillee baatii 6 baatii 3 caalaa ni dhawu. Ittiin wal gowwomsuu ittiin saba gowwomsuu jechuudha. Amma inumaayyuu iddoo kana amma miidiyaa irratti waa arginu miidiyaan OMN kana ta'e maal ta'e jedhanii wal kasasaa turan jechuudha. Miidiyaan kun xiqqoo ishee lafni qotee bulaa Oromoo Finfinne irraa buqqa'u tokko qabiyyeen nama tokko yoo gurgurame miidiyaa kana sagal dhaabuu danda'a. Kuni waan guddaa miti. Miidiyaan kun naman ajjeese maallaqa fudhate. Attenshiniin nama ani isaan miidiyaan amma deemaa jiru kun perfectidha jechuu koo otoo hin ta'in naman ajjeesne miidiyaan kun akka waan guddaatti fuudhanii akka nama saba Oromoof dhimma itti fuudhanii aangawoonni mootummaa gadi ba'anii kanarratti haasa'u jechuudha. Uummata Oromoof kana miti hanta. Jijjiirama nuti eegaa turre kana miti. Wanti xiqqoo irratti gadi buusnee uummata kana gadi buusnee akka attenshiniin isaa gadi bu'u miti. Misooma gurguddaa irratti yakka gurguddaa hojjetame adabbii gurguddaa akka lammatan adabamne akka lammata irra deebi'ee sabni kun hin dhumne godhama. Namni kun dhallisaa nagaa argatee mana barumsaa deemee nagaan gala. Warri jiruu dhabe jiruu argata. Warri afaan dhabe afaan argata. Gaaffiin uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu deebi'ee argata. Uummanni buqqee deebi'ee karaan itti deebi'ee qubsuma isaatti qeessaatti deebi'u karaa irratti godhama jennee abdachaa turre jechuudha. Kun hundinuu ta'an jiru. Waan isaan nutti himaa jirani abaluu aangoo irraa bu'ee abaluu aangoo irraa bu'uu fi abaluu maallaqa nyaatee abaluu nyaannee kanadha. Wanti xiqqaa kanadha. Nuti waan guddaadha kan nuti eegaa jiru. Waan guddaan sun hin taane gaaffiin uummataa amma walgahii biyya keessaa deemutti gaaffii ciccimaa ka'a nam tokko namni dhaggeeffatu gurra kennanii dhaggeeffatanii maal jedha uummanni kun jedhanii waan uummanni kun jedhu dhagaa hin jiran jechuudha. Bira darbanii dhuma deemaa jiru waan isaan itti fakkaate hojjechaa jiru jechuudha. Kuni gara bareedaatti nun geessu isaaniifis akkasidha. Garaa kaan immoo warri isaan kadhachaa turanii isaan irraa soqolanii isaan arrabsan. Warri isaan dhaqanii ganda isaanii qe'ee isaanii dhaqanii akka isaanii fakkaatanii wayyaa uffatanii ciraa qabatanii kaabbaa sana maalinni waaroo sana uffatanii ufa agarsiisanii suusii jedhanii laga dhindhanii maal jedhanii aramaa buqqisnan boci buqqisnan waan hin taane qabu. Haqanii ani isaan argatan salphinuma kana caalaa kabajaa hin argan. Kuni garamitti nu geessaa sana ummanni kun waan argaa jiruu fi waan satisfaction argate natti hin fakkaatanis kanuma hin jedhu. Galatoomii obbo Sayyoo isuma garamitti deemaa jirra. Hayyee Qeerroon amma ka'aa jira. Qeerroon everywhere ka'aa jira amma yeroo ammaa kana. karaan biyyattiin walumaa galatti itti deemaa jiru gara faca'insaati. Kaleessaas jechaa turre biyyattiin sanii suphuuni hedduu rakkisaadha. Jiraachuu dandeessu. Jijjiiram hundee lafa kaayyame. Mirga saboonni qaban ifaadhaan lafa kaayyame. Mootummaa hariiroon mootummaa naannootii fi mootummaa federaalaa gidduu jirtu. Tan akkamii? Aangoon mootummaa federaalaa daangaan isiidhaa eeysarratti aangoo fi tabaroo mootummaa naannoodhaa hagam takka kan jedhamu san saraaramee lafa kaayyamee bifa namuu daangaa walirratti darbuu hin dandeenye eenyummaa fi irratti yoo biyya san waloodha waliin jiraachuu irratti charter of union deebi'anii akka haaromsa jechaa turre namoonni baay'een abjuudha jedhanii arguuf jiraata. Maaliif? Kuni formulaan barbaachisu saayinsii miti. Adeemsa biyyattiitirra. Siyaasaa biyyoota Itoophiyaa fakkaatanirra.
seenaa siyaasaa biyyattii sanirraa walitti qabdee uggaanii fi dhufte arra garam deemaa jirraan waan boru tilmaamuun nama hin dhibu. Garuu kan qeerroodha kan jette ammaan tana sochiin godhamtu bifa qindaawaadhaan yoonii fi hin taane rakkoo guddaa fida. Maaliif? Gaaffii dhugaadhaati. Hoggaanii fi abbootiin gadaadhaa kan uummanni Oromoodhaa amantaa gaditti kabajaa qabuuf ilmaan keenya jedhee fuudhee galche. Dr. Rundassa atitti fufiyatiin gaa. Ayyee. Komishinii rakkoonni. Dhugaa dubbachuu fi waa'ee qeerroos waa'ee Oromoon hiree mataa ofii ofiin murteeffachuu gaaffii Oromoo deebi'uu dhiisuu kanaan dura deebisnee dubbanneerra yeroo baay'ee wanniiruma kanarratti sabqunnamtiima kanarratti. Amma wanniin otoo cal jenneetuma faaktaroota amma ijoollee yookiin dargaggoo yookiin Oromoo kakaasaa jiru otoo tokko tokkoon list gochuu itti deebine maali faaktariin Oromoon waggaa tokko keessatti akka jara kanarraa abdii kutatu godhee hiriiratti gayyaase yoo jennu dursa dubbii dogoggora guddaatu ture. Gaafa jarri dhufan Abiyyii fi Lammaan gaafa ol bahan nama xiqqoodha kan Lammaa afaan dammaa jedhee xiqqoollee shakke malee Lammaa fi Abiyyi akka Oromoo sobaa turan namni baay'een hin hubanne. Waan dogoggorse keessaa tokko aarii Tigree irratti Oromoon qabaachaa ture. Badii Tigroonni raawwachaa turtee fi ajjechaa daa'imaaf jaartota namsin ajjechaa turte sun hafeeraa irraa jalqabne nama niinuu maakalaawii cuufnaa namni irraa jalqabee ni dhamu waan jedhan sana. Kan biraa Abiyyi bakkee deeme hundatti amma Ilubbaa Booraa dhaqee waan inni dubbatuu fi lixa Oromiyaa Najjoo Kingimbii iddoo biraa deemee dubbatee as immoo gara Amboo dhaqee waan inni dubbatu adda adda hundumaa. Waan namni barbaadetti himaa namni dhuguma jedhee fudhataa jechaadha. Namni sana shakku xinnoo miti amma dheengadde naqamteetti naanna'u kan meeqatu iyyuu warri paastaroonni mana Pheenxee kaanii naa eebbisan hin arge. Baga nu dhalattee waaqa gannuu si buusee siif lammaa jedhanii akka tokkotti innaa dubbatan argita. Egaa dogoggoroota kana innaa argitu akka lammiin Oromiyaa ta'anitti warri lammii Oromiyaan kan keenya ammayyuu namni silaa Oromiyaa kan Oromoo ta'ee Oromoo bulchuudhaaf aangoo irratti filamee ol ba'e yookiin immoo ol ba'e guutummaa guututti jara kanaa kan jedhu jira miti wanniirumaan tilmaamumaan waan sana fudhatan. Amma garuu muuxannoo waggaa tokko innaa argan koloneel maqaansaa kan hidhame Gammachuu Ayyaanaati kaasee yoo xiqqaate namni ajjeeffame 700 800 900 hin ga'a iddoo Abiyyi fa'aa dhufan isayyuu kan fuulletti baasnee beeknu warra hidhame 5,000 maakalaawiinis hin cufamne har'a isa achumatti dhaa jiru kanas kakaafneerra. Kan biraa muuxannoon Oromoon irra gahe experience jechuu kooti irra gahaa jiru wanti jijjiirame hin jiru. Akka nama tokkoottis akka gurmuuttis akka Oromoottis walfaana'uu leelloon Abiyyi fi Lammaan leellisni isaan Itoophiyaadhaa suusiidha jedhanii soban sun amma akka garaa nama akka tokko nama saamu ani as irraa fagaadhee kiiloomeetirii 1000 kudhan kan ta'u fagaadhee taa'ee innaan suusnoo jedhu anna hoqqisiisuu kajeela garaa tolna akka tokko namni jedha naqqisiisuu kajeela. Soba kana arganii jechaadha. Kan biraa araarri fakkeenyaaf nagaadha araarriin bu'aa addi bilisummaa Oromoo nagaan galee wanni haa jedhu kan jedhan Jawaar fa'aa Obbo Baqqalaan fa'aa Baangadaan fa'aatti darbanii amma danda'an nama mana hidhaatti naqanii egaa iddasiis isa tollee jiru qofa toon ta'in iddoo biraa ardaayitaa iddoo kan jiru soo argitan maaltu irra gahee kan jedhudha. Jiruunis akkatti isaan simatanis akkatti isaan salphisanis walfaana'uu akka namni gaabbu fi dhugaan isaan jedhu the whole total sum of all this deception walitti idaatee naa jettu hiriira akka namni gaabbee hiriira ba'u godhee jechaadha. Walfaana egaa tokko hiyyummaanis
dhugaadha waggaa tokkotti hin jijjiiramu namni amma siyyeessuma wanniin hawwii fi abdiin namni jara kanarra kaa'es immoo footoo isaanii maxxanfatee taaksii irratti maal godhee abiyyi maaloodha amaaruu walaloo meeqa barreessite miti sirbayyuu godhaniiru abiyyi lammaadhaas akkasuma godhaniiru so ennaa ta'anii ilaalan perceptioniin sun dogoggora ta'uu isaan na argu namni edaa jarri nu sobdeewu kan jedhudha kanaaf walumaa galatti egaa wanta kana faaktaroota kana walitti idaanee inna samgoon total sum of all this deception immoo gara funduraatti garamitti deemu kan jedhus abdiin akka dukkanaa ta'e oromoon immoo abdii hireesaa ofiisaati murteeffachuudha akka hin deemnee fi hattuun baay'een keessa seentee akka borcaa jirtu horii akka nyaachaa jirtu on top of that opinion mataan ishii caasaa baay'ee akka qabdu warra sooromee achirraa horii isaa sana dhabuudhaaf hin barbaannee fi araarri sunis akka nagaan dhugaan taane kan godhu nama jeesuudhaanis immoo kan waan jallaa hojjete Tigree jalatti hidhamuu akka hin barbaanne reformiin kun iyyuu akka hin dhugoomne kan wanni jedhudha diraamaan abiyyi faammoo taphatan really waggaa tokkitti kana bira darbanii filamanii waggaa 5 at least waggaa 5 biyya bulchuudhaaf mirkaneeffachuuf tattaafachaa jiranii kun dhugoomee raafama abiyyi even lammaanum takka odeeffamutti iyyuu otoo oromoodhaaf dhimma ta'ee lammachi kaasee Ministry of Foreign Affairs taasisee ji'a jaabooda immoo akkuma nama eenyu federaali keessa ari'amuu danda'u tokkotti ari'uu hin danda'a jechaadha achi kaasee achi keessaa pappeetii mataa isaatii achi kaawwataa jechaadha warra meddee sabboonummaa oromoon calaqqisiifne ittaantuudhuma lammaa wajjinu achi ari'uudhaaf waa tokko taaffiin akka jirus nan dhagaa walumaa galatti egaa the total sum of all the lies waggaa tokko kan sobame egaa waggaa tokko qofa miti guyyaatti meeqa soban sana walitti multiply goonee walitti ida'ane abdii uummata kutachiisee jechaadha kanaaf hiriirritti fufaa garritti deemnus immoo amma oromoon hireesaa murteeffatee biyya isaarraa fudhachuudhaaf Finfinnee fudhachuudhaatti dhaadattu kana ari'atee ofirraa ariinetti nagaan hin argamu ofirraa ari'uunis barbaachisaadha. Itti fufna obbo Sayyoo ati gidduutti si jalaatti natti fakkaate. Rakkina beektaa qunnamtiidhaati tuni humna teenya oli. Dhaggeeffadhaan ture kan dhaga'aan ture kan Dr. Rundassaanis kaase. Ani more irra caalatti isaan keessa sobni baay'iseellee yoo jiraate kan godhan dogoggora hammana hin jedhamne. Jalqabarraa dubbachaatu ture Rundassaanis sattis. Rakkoon biyya sanii kan waggaa 150 oliiti. Ijoolleen keenya ammoo qanii 150 keessatti ni hiina jedhaniiti innuma aangoorra dhufan fiigicha eegala. That was wrong. Gaafa sanis jechee turre fiigichi kuni gaa isa baasuuf hin jiraatu. Namootaas akkanatti faarsuun kuni deebi'ee isuma waraanuu jiraata. Milikii fi Haile Sillaasee jalqabarraa rakkinni booda rakkinaatu isa mudachuu jiraata jennee dubbannee turre. Namni yoggaa haala yeroo xaxamaa akkasiisan keessatti aangoo qabatu ka'ee hin jarjartu. Dura structural change jijjiirama hundee waan si barbaachisu gatteesseeti sagantaa baafatta. Sagantaa baafatte san akkamirratti hojiirra oolcha. Hojiirra oolchuudhaaf eenyuun na barbaachisa. Jaarmayoota akkamiin hirmaachifadha. Ifa san lafa kaayyatte booda tarsiimoota akkaafuu tooftaa waan san hojiirratti oolfattu lafa kaayyatte. Amma kan isaan godhan window dressing kan jedhan mana foddan takkaafuu maskootiin xiqqoo fokkottee girdoo irra kaanii beekama garajaa yookiin isa akkas godhan rakkina biyya sanii akkana qaarameessan magaalajaa takkaafuu girdoo bareedduu irra kaaniituma jibbaata godhan. That's not going to work. Mee ammaan tana karumatti deemaa jiran ilaala. Tokko ijaarumsi mootummaan isaanii sabarratti ijaaramee otoo jiru labsa isaanii kanarra bahetti sabboonummaa
waa'ee warra waan sabaatiin deemu dura dhaabbannaa jedhan dura dhaabbanna. Of dura dhaabbachaa jiran jecha. Lammaffaa rakkoon ikoonomiin fuuldura tarkaanfannee jirra jedhaniiti ammoo biitii san bulchaan naashinaal baankiidha deemee himee jira. Foreign currency kan maallaqa biyya alaa kan ji'a lamaa qofa qabna. Qorichaa fi gaazaa waan hin ta'in waan biraa bitachuu hin dandeenyu jedhanii jira. Amma gaa kana walitti qabdee hoggaa laaltu adeemsa kana keessatti dogoggorri godhame kun walitti cuunfamaa dhufeetti har'a isaan ga'e. Maal dubbachaa jiran? Ilmaan Oromoodhaa kan seenaa biyyattii san keessatti militarii takkaafuu humna waraanaa keessatti yeroo hundaa'uu sadarkaa ajajoota gurguddaa irra turan. Har'a afur waggaa sadarkaa ajajootaatti Abiyyi ol fidu ilmaan Amaaraa warra isaatti jedhan duula bana. Militariin san biyya bakka buutuu jedhan Itoophiyaa bakka buutu. Kan Itoophiyaa bakka bu'u eenyu? Kood wardiin isaanii gaa keessatti eenyu jechaadha. Kan Itoophiyaa san bakka bu'u isaan qullaadha jechaadha. Lammaffaa naashinaal baankii keessatti maal dhiifama baankii daldala Itoophiyaa takkaafuu komershaal baankii jedhan san keessatti sadarkaa ajajaatii fi hoogganarra kan jiru 164 isaan. Nama 7 Abiyyi waan Awaash baankii keessaa as fideef jecha dubbii kaasan. Otoonii fi malaammaltummaa fi hannitti baankii san keessatti hojjetamte tuqamte biitii san rakkoo guddoo keessa seenuu dandeessi. Maaliif namni haga ummanni ka'ee hiriiree maallaqa isaa baankii san keessaa baafatu bira geessisa jecha. Rakkoo tana waan beekaniif jecha otoonii fi saaxil baasee ummanni baankii ori'uu hin goone suutaan furraa jedhaniitti jijjiirama barbaachisu kana bakkaan gahachuudhaaf Oromoonni torba gaafa dhufan lafaa ka'anii u'uu jedhan jecha. Sadaffaan sabaan dhaabbate maqaa sabaa qabu martuu dhabamuu qabaa jedha. Kana hundummaa dhagehan maal godhan? Jalqaba irraa gatteessisee jara kana wanni godhuu irra ture. Federaalizimii biyya kana Sayyoo si dhagahan jiru. Sayyoo chumatti dhaabna. Dr. Tesso sagantaa itti aanutti dabarra. Amma gaa rakkoo waa'ee qeerroo kana haasofneerra, rakkoo jiru haasofneerra. Mootummaa amma jiru kana gargaaruu dhiisuun Sayyoo sitti deebina ciccitee dhaabbatee ture. Mootummaa amma jiru kana gargaaruu dhiisuun rakkoo hancaalutti nun geessu gara fuuldura waan dhufuun beekamu kan caalu waan uummata Oromoo irratti rakkoo amma warri dhufanii lafa Oromoo fudhatanii lafa Finfinnee fudhanna jedhan kuni mootummaan jiru kun amma yoo kufe yoo dadhabee isaan olaantummaa argatanii rakkoo hancaalutti nun geessani. Egaa akkasidha. Sa'atuu abidda jedhani akkanni arraabneef abiddadha akkan dhiifne immoo ilmoo ta'ee akkasitti rakkattee jedhani namni baay'een maqaa Oromootiin dhaaba OPDO keessatti galee jiru kuni maqaa Oromoo haa qaban malee dantaa Oromoo irra ejjetanii hojjetan. Kanaan dura mootummaan darbe keessatti illee yoo ta'e warri hojjetan hundinuu dantaa Oromoo irratti dhaabbatanii egeree Oromoof ta'amuu hin ta'u jedhanii isarratti hojjechaa jiran. Tokko kuni akka nuti dhaqnee hin gargaarree wajjiniin hin gargaarre godhaa jechuudha. Isaanumtuu akka nuti dhaqnee isaan gargaarru fedhii hin qabani hin didani. Ittis agarsiifneerra maal isin gargaarru jennee gaafanneerra karaa adda addaa. Ani karaa koof amma gaafadheera. Akka nama tokkotti miseensa isaanii ta'uu yoo dhaabaattee akka hojjetaa mootummaa tokkotti ni professionii keetiin gargaaruu dandeessaa waan tokko gargaaruu dandeessaa hin didan
ufittuu naman butan waan dhoksan duubatti qabu fakkaata. Kuni maalidha rakkinni isaa tokko nama gargaaramuu barbaadu akkan gargaaramne godha jechuudha. Lammaffaa immoo rakkinni inni dhalate kun Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo nama qawwee kaa'ee galee wajjiniin hojjechuu deeme irratti nama tokko miti nama lama miti ani nama dhuunfaa tokko dhoon galee jechuudha. Ani akka kootti karaa koo fudhachuu nan danda'a jechuudha. Namni miileena kumaaf 200 kumaaf 300 kumaatamaan galanii mana hidhaatti dhuman. Inni kaan galee qawwee isaa lafa kaa'ee mana hidhaa jira. Inni kaan hin ajjeefame. Inni kaan summii nyaate. Mee karaa kam haa gargaarru jara kana jennee yoo ilaalle hin jiru karaan isaa cufaa. Jarri kun ammayyuu ijji isaaniis hin banamne balballi isaanis banaa miti jechuudha. Gurri isaanis banaa miti. Waan uummanni jedhu waan namni jedhu hin dhaga'anii balballi isaanis cufaadha. Gurri isaanis ijji isaanis cufaadha jechuudha. Karaatti gargaaran hin jiru jechuudha. Hegereen suni maal nutti dhufaa rakkinni Oromoo keessatti tarkaanfii fudhatanii kutaa tokkoo fi kutaa tokko yoo waa diigani maaltu dhufaa jedhanii hin lakkoofne. Gaafa waraana bilisummaa Oromoo rukutani gaafa dhaqanii xiyyaaraan Wallagga tumani Wallagga dhaqanii himatani inni kun akkasidha jedhanii uummata Oromoo adda baasani. Inni sun gaafa sana maaltu nutti dhufa jedhanii yaani. Gaafa qawwee ilmaan Oromoo hiiksisanii rakkinni kun maal nutti dhufa jedhanii hin yaanne jechuudha. Amma akkam goonee haa gargaarru inni jedhu kuni gargaarsi nuti gargaaruu dandeenyu dantaa Oromoo irratti hirkadhaatii hojjedhaa jechuudha. Egeree Oromoo irratti hirkadhaatii hojjechaa jechuudha. The best conflict resolution. First step suni maal jedhama? Challenge gochuutu rakkoo sana hiika. Isaan challenge gochaa jiran. Inumaayyuu dhoksaa jiru. Inumaayyuu sossobaa jiru jechuudha. Unuunis asitti nu sobanii jara warra kaanis sobanii waan hin jirre irratti waan qullaa irratti hojjechaa jiru jechuudha. Isaanin gargaaruu dhabuun keenya biyya sana gargaaruu kana mootummaa kana miti biyyuma sana gargaaruu dhabuun keenya gara kufaatitti biyyi sun deemuunsaa hunduma keenya gaaga'a. Maaliif gara civil war'itti deemaa jirra, gara genocide'itti deemaa jirra. Precursoriin tokko tokko akka agarsiisutti gara gaaga'ama walootti deemaa jirra jechuudha. Gaaga'amni waloo kun immoo hunduma keenya nyaatee deemaa jechuudha. Isa guddaa furuu dadhabneetti wanti xiqqoo irratti akka nuti. Naagale anan jechaa jiru isaan gargaarre karaatti deebisuu wayyamoo amma isaan mormuu wayyaadha yeroo ammaa kana. Iddoo danda'amee karaatti deebisuutu irra wayyaa. Galatoomi. Dr. Rundaasa. Nuti akka Oromootti akka Oromoo tokkootti baduun Itoophiyaa anaaf injifannoodha. Itoophiyaan baduu qabdi. Itoophiyaan baduu qabdi ennaa jennu sirni sanyiin Amaraa haala malakootti ijaarte sun sirni sun caccabuu qaba jechuu keenya. Namni walajjeesaa lagatu sireetu kufaa lagatu bishaantu gogaa waaqatu gadi bu'aa isa yaada akkanaa hin hirmatu. Oromoon naa jennu immoo nama tokko jechuu miti. Anaaf si jechuu miti. Institutionidha Oromoon. As an institution nama baay'ee qabatee safuu, aadaa, heera, seeratti nu bulchu, amantaa mataa isaatii waaqeffannaa kan amantaa hunda walitti qabee sanyii fi gosaan nama hin qoonne kan uummata qabu. Sana hunda nyaattee fitte Itoophiyaan rirma Oromummaati. Rirmi sun ajjeeffamuutu irra jiraata. Iddoo hundatti namni wal ajjeesame. Kunoo Raashaa fi Yuukireen ilaalaa dheengadhuma Kireemiyaa dhufee fudhate lafa ofii. Humnaan. Namni akka wal ajjeesuu hin barbaannu nuti. Ati hin barbaaddu annan barbaadu. Sirrii miti kaa. Yaadni akkasii sirrii miti. Gaariidha. Ati akka barbaaddu ta'ii ani waanan barbaadu na gaafannaanan sitti hima. Biyya hundatti lolli maka. Idda namni nama ta'ee uumamee mirga isaatiin loleetu isarraan ifati teenye odeessinu kana beeri ijoolleetu irratti dhiigee fide. Abiyyi achitu ijoolleetu achi kaa'e. Lammaa nuti amma nama guddaadha jennu ijoollee nama dhiiga namaatu achi kaa'e. 5,000 dhiigee du'ee daandii irratti. Ambo qofatti nama 68 immoo meeqa 78 bara 2014. Sana hunda irraanfanneerra. Ennaa daraaraa fa'aa akka sareetti mataadhaanii ambotti ajjeesani. Isa beeknu isatti dhalanneen sitti magara. Isaarra immoo ijoolleen
bubburuqteetu mamtu wannidha. Walumaa galatti maanni lolatu ka'a jennee ganaa hirriba habjuu sodaatanii hirriban dhiisanii waan jedhan sanatti deemna. Nama keenya sodaachisutti deemna. Abbaan ani mirgan argachuu qaba jedhu sun mirga isaatiif lolachuudha. Lakkii riifoormii barbaannaa riifoormii nagaatiin biyya tasgabbeessina kan jedhu mee otoo akka nama intellectual taane akka hayyuu tokkotti qorannoo funaannee daataa funaannee jira miti at least statistics ma wayitti qarqaaramnee bilbillee ati eenyu qarqaarta opidiyoo qarqaarta moo riifoormii biraa qarqaarta jennee otoo gaafanne beektaa wanni riifoormii sana eenyutu deeggara har'a. Gaafa abiyyiif lammaan aangoo irratti dhufan eenyutu deeggaraa ture ji'a 3 booda maal ta'e ji'a 4 booda maal ta'e otoo fuutee giraafii wayii hojjettee gadi bu'aa deema gadi argisiisaa deema. Reetiin Oromoon ittiin qarqaaraa ture yookiin ittiin jara kana dinqifachaa ture kufaa innaa deemu reetiin Amaarri ittiin immoo deeggaraa turte ol ba'aa deema. Amma garuu kallachuu gadi bu'e maaliif gadi bu'e see warri Amaaraati unitary systemii sanatti deemuu barbaada. Federalismiin jiraachuun irra hin jiru jechaa jiru. Warri Oromoo immoo federalismiin kana at least the minimum isuma sobaayyuu isuma har'a jiru nu jalaan tuqinaa jechaa jira. Oromoo qofa miti uummanni biraa kana fe'achuudha. Kanaaf lakki hinduun Amaarra achii qawwee qabattee ijiteetti. Maali wallootti kun guyyaa lamatti salphattee gatteesse miti. Karrayyuun bee guyyaa lamatti ofirraa dha'ee lafa kaa'e. Yeroo 20tti deebiteetti karrayyuun qofti mo'ateera. Kanaafuu Finfinnees taanaani naannoon Finfinnee meettaa roobii qoftiin ga'a yookiin dalchuu fi gindabaratiin ga'a. Kanaafi lakki wannitu jigaa uummatatu badaa Itoophiyaa badaa who the hell cares Itoophiyaan waan fedhaa ta'a. Karuu wanti ta'uun irra jiru maa'inni nama filannee achi keenyerra Oromoon filateera hin filanne amma danqaan kan jiru dinagdee guddisaniiru poolisii akkamii dubbachaa jiru diversificationii poolisii keessatti just police force. Okin army keessatti diversity jira injiru kan dhaqee Wallaggatti boombii buuse Oromoo miti kan dhaqee innaa wanniin Amaarti dhuftee karrayyuu weerartu hajajaa kan ture Oromoo natti fakkaata iddoo hundarraa diversity mataan saa'u the minimum diversity Oromoo keessa galchanii aangootti kennuu miti bara katamaa keessa ijaa takkala uumaa ka'an innaa Amaarri iyyuu innaa dhaqxee poolisiin nama reebdu kan gadhiisummoo Amaara hajajaan Amaara. Kanaafuu walumaa galatti gara Itoophiyaa sanatti Itoophiyaa suphuutti amma deemanitti jarri kun Oromoodhaa farra. Amma isaan Oromoodhaa farra ta'anitti Oromoon waan isaan deeggaruuf hin qabu. So amma nuti opiniionii keenya yaada keenya dubbanna malee faaktii qabatamaa tokko ta'e hin qabnu maaliif research goone hin jiru. And yet did the reform karuma wama tokko waanuma isaan dubbatan nama lakkoofsa fakkeenya. Just the population counting, census. Maaf dhiisan lakkaa'u, just qimaantii fi aaga'u kaanaan, walloon an Oromoodha jennaan, guraagee fi silteen ani hindu Amaara ofiin jedhu ani guraageedhaan silteedha jennaan, as garagalanii nama lakkaa'uyyuu dhiisan. Filannoo wanni sanas immoo yoo argitan, burtukaan miidhagsaa fa'i maqaa Oromootiin nama nagaru, nama Oromummaa of keessaa hin qabne kana faachi kaa'an. Kanaafuu biyyi suni akka uummataatti walumaa galatti dhaqee wal hunkuree hamma calalutti namni kutatee ka'ee qeeka korraa ka'e afaan koon dubbattu taanaan aadaa koo hin kabajju taanaan deeminarraa jedhee ofirraa maari'utti yoo ishiin garagaltee immoo siinaan lole jette lolachuu danda'u sirra jira. That is the only way karaa tokkitti jira. Tole galatoomi obbo Sayyoo. Hayyee galatoomi. Beeke ilmi namaa lubbuu qaalii tana darbuu kan fedhu hin jiru. Namni gartee lubbuun namaa akkuma baatu kan fedhu hin jiru. Yeroo hunda lolli dirqama keessa jiru. Ilmi namaa kan lolus hoggaa loluun dirqama si ta'e malee suusii lolaa takkaafuu amala lolaa qabaateetti miti. Amma adeemsa san keessatti dhiigni akka gannaqamu nam tokkollee kan fedhu hin jiru. Silaa namoo walii galanii karaa nagayaatiin namoo hojii gattaa'e qooda ifii walii beeke akkamitti waliin jiraanna irratti waliin haasawe karaan salphaan isa ture. Amma rakkinni guddaan akka hin gargaarree fi akka hin deeggarre
akka beektaa okkotee biddarraa taate. Akka harkaan hin qabanne sugubdi. Akka gadi ittiin dhiifne ammoo falaqqifteetti ganna qabdi. Ijoolleen teenya akkasuma harkaa tahaa jirti. Maaliif yoo naan jette? Mee ilaala. Murni walii galee jira murni Amaaraa. Biraanuu Naggaa wanni ari'aniif maaliif? Gimboota janiitiin ni kan ari'an. Ifa itti aanaa isaan dargaggoo xiggeetiin yaadaan adda bahee booda isa ari'an. Abinis, Adeeppaanis, Gimbootis marti isaanii walii galanii jiru. Yaada tokko irratti. Kan keenya lammii isaa foon isaa kan Oromummaa akka isaa qabu kan Oromummaa tanaaf bahee yeroo baay'ee dhiigaa ture, du'aa ture, daggala keessatti bututaa ture kana fuudhee fitti as qabee qaama horachuu dhiiseeti duula irratti banee Oromoo bakka lamatti gargar qooda. Har'a Oromoon qooda addaan facaatu. Qeerroonis akkasumatti adda facaatee jirti. Jarri kaan ititaati jira. Isaan Amaaraas hin taane, Oromoos hin taane, eenyummaa hin jirre takka Itoophiyaa jedhaniiti warri isaan Itoophiyaa jedhanii sanillee itti garagalee amma. Adeemsa kana keessatti deeggaruu qabna moo hin qabnu kan jedhu san conditional haal dure irratti yoo isaan ammaan duraas jennee ture siyaasa biyya sanii keessatti dubbeete yoonii fi xalalfattee eenyummaa keetirratti hin ejjenne biyyi san fuuldura tarkaanfachuuf illee hin jiraatu. Maaliif? Ijaarumsa biyya saniitu akkas. Biyya humnaan saboota adda addaa qawweedhaan cafaqamaa dhuftee ijaarama. Warri bara dheeraa eenyummaa isaa dhabee cafaqamee jiraate san har'aan tana qaawa aduudhaa argatee jira. Qaawni aduu kun deebi'ee akka irraa dhokkatu, akka irraa cufamu kan barbaadu hin jiru. Warri ammoo kana oofan har'aan tana kan isaan deeggaran qaawuma argame kanaa cufneeti Itoophiyaa dursan unitary state kan reefu jedhe ahdaawii Itoophiyaa. Kan afaan Amaaraatiin makamee Amaarri deebi'ee gubbatti jiru. Kana agarsiisu maal? Nama Oromoo kan hamma aangoo dilada isaanii hiranii maqaa namni Oromoo xiqqaan tokko federaala keessa waan jiraateef jecha maal jettaa jiran isaatirratti. Tigree Oromoon Tigree bakka buuteeti sirna saba tokko taanee ammaas akkas jechaa jiru. Ummata akkana ummata galata hin qabne kan naakannitee hin beeyne ummata fi fudhatee ummanni Oromoodhaa diinqa isaa ol baasee kabajee kan dhufee isa ajjeese jira wajjin jiraatu. Kanallee hin yaada. Ummata arrallee akkana yaadu kanaatu Itoophiyaa tan facaasuuf jiraata. Maaliif? Yaani reefu randaalanne ummata nu dhiiga ilmaan Oromootiin bilisummaa argatanii arraan tana Oromoo irra shira hojjechuu eegalan. Otoo aangoo hin qabatin, otoo bakka san hin gahin, har'a maal jechaa jiran? Mootummaan kun diigamee mootummaan ce'umsaa kan biraa dhaabbachuu qabdii jedhan. Hayyee warri har'aan tana mootummaan ce'umsaa kun dhaabbachuu qaba. Makkalaakayaan takkaafuu makkalaakayaan jedhamu san deebi'ee riifoormu godhamuu qaba. Deebi'ee jijjiiramuu qaba. Maal jecha san? Kan amma jiru kun Itoophiyaa isaan barbaadu nama Itoophiyaa kan isaan fedhan sanii miti kan amma ajajaa jiru jecha Oromoo waan ta'e. Kan isaan fedhan kan Amaaraa san militarii keessa dhufuu qaba. Maqaa riifoormiitiin jarri isaan deeggaran kan yaada isaanii mootummaa san keessa seenuu qaba. Sadaffaatti maaltu dhufa jecha? Mootummaa garagalchuu mafanqila mangistii isaan beekan san saniif kanaafuu gargaaruu dhiisuun isa ani kaniin jedhu yaada jaraa sun gargaaruu ta'u ani gargaaruu nan fedha akkamitti ammaan tana isaan garagalchuun rakkina guddaatu nu mudata maaliif isaanumaatu humna Oromoo adda facaase Oromoo gargar baasa Oromoof jettee lubbuu isii kannitee sabbata isii hidhattee intala dubraa tan baatte har'aan tana akka diinaatti muka keessatti xiyyitii irratti roobsaa jira. Oromoo ijoollee Oromoo adda qoqqoodanii kan maallaqa itti roobsanii maallaqa ofiifuu hin qabne baankii keessaa guuranii ijoollee gargar baasaa jiru.
ilmaan Oromoo kan kaleessa kakuu takka waliin kakate kan waliin duudhaaf Amboo keessatti, Gincii keessatti, Naqqamtee keessatti, Ciroo keessatti, Jimma keessatti, Finfinnee keessatti, Iluu Abbaa Booraa keessatti, Asallaa keessatti, Shaashamannetti, Roobetti, Gobbatti, Lakkaay Oromiyaa, Borana hunda keessatti waliin kakate waliin dhumna jedhee keessan har'aan tana adda baasan. Addaan qoqqoodan ijoollee. Dantaa siyaasaa bakkaan gahachuudhaaf. Isaan keessa deebinee haa ilaallu. Poolisii Oromiyaa kan jedhan san 150 eenyu Oromoodhaa miti. Isaanuma keessa hoggansa isaanii keessa duuba deebinee haa ilaallu. Warra qaama hoggansa sadarkaa adda addaa jiru jaarmiyaa san keessa. Baay'een isaanii Oromoodha. If duuba deebi'aa haa qorannu. Ummata akkanaa kanaagaa Oromoo addaan qoqqoodanii haala qoqqoodamaa kana keessatti kan nu ittisuu hin qabnu, kan nu duuluu fi kan walitti duulu malee, kan Oromoo fakkaatee gamasii Oromoo irra duulu malee, Oromoo irratti wal fixuu deema jecha. Kanaaf haala amma jiru kana keessatti ani waaqumaan kadhadhu malee yaa Rabbi ijoollee kana akka Oromootti yaachisi dhiisii Itoophiyaa tana. Tole, gorsa gaarii. Asirratti waan gabaabaa waan inni. Nan dhufa. Sanarratti poointii gabaabduu tokko dubbachuun barbaada. Ani waan natti mul'atu waa'ee Itoophiyummaa, waa'ee filannoo uummanni Oromoo gara fuulduraatti kamtu jiraataa kamuu kam jala jiraataa isa jedhu sana otoo hin ta'in Itoophiyaa diigamurraa hambisuuf otoo hin ta'in haala jenoosaaydiin achi as deemaa jiru keessatti jenoosaaydiin nurratti aggaamame nurratti gomboobee jiru kanarratti kana keessatti nuti wal lollataanaan jenoosaayidii sana gargaarra jechuudha. Jenoosaaydiin sun yoo gargaarra ta'e ittuu intensity isaa fi severity isaa ofitti daballee uf balleessaa deemna jechuudha. Kanatu natti mul'ata. Amma danda'ametti dhalli Oromoo tokko gadi bahee Oromoon karaa itti duguuginsa sanyii jalaa bahu malachuutu irra jira. Sabni duguuginsa sanyii jala jiru abadan sibil woorii keessa galee walii isaa ofi waraanu. Oromoon Oromoo waraanu jechuu kan jedhu. Malee warra jenoosaayidii nurratti gaggeessuuf warra kaan gargaarraa warra kaan nagaa wajjin hin deemna jechuun miti akka kanatti akkana hawwatamu yaadne. Tole, galatooma. Mee amma obbo Sayyoon waa'ee miidiyaa kaasee ture keessattuu isaa tan jedhu. Amma isaatirratti warri as bahanii yeroo baay'ee keessattuu diina Oromoo ta'anii dubbatanii mootummaa wayyaanee wajjin warra nama hiisisaa turan, warra nama ajjeesaa turan baay'ee isaaniitu achi keessaa jira. Har'a garuu akka nama warra qabsaa'aatti, akka warra aktiivistiitti ta'aniitiin uummata Oromoo irratti olola keessattuu guggaa sanyii amma naannoo Walloo naannoo Gujii irratti kan ta'e sun sappoortii gochaa jiru. Keessatti waa'ee Finfinnee irratti amma ibidda naqanii odeessan isaanidha. Mee isarratti maal jetta Dr. Tesso sumatti deebi'a. Ayyee ilaa amma duraan gabaabsee dubbachuuf jecha dantaan isaan qaban amma namoonni baay'een qaamni baay'een amma iyyee waa'ee Finfinnee irraa iyyaa jiru kun warra Finfinnee keessatti dhalatee yookaan biyya sanaaf rakkoo biyya sanaa karaa gaariitti karaa nageenya waaraa ta'etti furraa yookaan karaa dhaabbataa ta'etti dhugaa irratti hundoofne furra jedhaniitu miti waan isaan hojjechaa jiran. Warri kana hojjetan warri isaanii lafa gurgure warri land speculationii keessaa qaban warra sooreyyii lafaan gurguranii mana gurguratanii qe'ee Oromoo gurguratanii Oromoo dachirraa buqqisan sana magaala xixinnoo irraa kaasee amma magaala guddaatti lafa dhuunfaa irraa kaasee lafa daldalaa lafa fooqii lafa hundumaa waan jedhan maqaa saree maqaa jabbii isaaniitiin fudhatanii warra amma maqaa amantii maqaa waan hundaan lafa fudhatanii inni sun akka irraan dhaabbanne barbaadan yookaan warra kanaan dura amma akka namoota tokko kanaan dura wayyaanee wajjiniin dhaabbatanii uummata Oromoo fichisiisaa bahanii nurratti bahama jedhanii nurratti beekama jedhanii biyya alaatti baqatanii achees immoo deebi'anii immoo isa haala amma jiru kana fakkaatanii akka nama uummata biyya sanaaf yaadu fakkaatanii dhufanii achees bahanii afaan damma godhatanii achees bahanii jechuudha. Warra yakkamtoota kanaan dura sirna kanaan duraa keessatti
sirna darbe sana warra leellisan sanadha jechuudha. Malee warra Oromoof dhuguma yoo rakkoon Oromoo jiraate rakkoo Oromoo kana qaba jedhanii nama guyyaa tokko gaafa Oromoon qubee barreessu dura dhaabbatanii gaafa afaaniin hojjedhu dura dhaabbatanii gaafa ofiin bulche jedhu dura dhaabbatanii gaafa dhaaba ofiisaa dhaabbatu qobaatti dura dhaabbatanii gaafa qeerroon dhaabbatu amantii Oromoo otoo nafiin dura dhaabbatanii jiru. Waa hunda tarkaanfii tokko gaafa dhaabbatu dura deemu jarri kun kanaan duras dura dhaabbachaa turanii gara fuulduraattis dura dhaabbatu akaakileensaanis abaabileensaanis dura dhaabbachaa turanii jechuudha. Ilaa amma waan isaan definition ittiin bahanii nafxanyaa jechuun nama qawwee qabate jechuudha. Homaa miti kanaan qawwee qabachuu keenyatti hin boonnaadha. Qawwee qabachuun waan adda nama ittiin fixuun nama ittiin harka ciruun miilla ciruun harma muruun waan addaati argite. Sanadha waan nuti jechaa jirru malee nama qawwee qabate balaaleffachaa hin jirru nuti. Isaan garuu akka kaleessaatti harma ciranii ilmaan Oromoo ajjeesanii kumaatamaan ajjeesanii tokkollee otoon ittiin gaafatamin keessaa bahuu barbaadu. Ammallee kanumatti deemuu barbaadu isaanii. Because namni kanaan dura nama fixeeruun adabamne. Namni kanaan dura nama fixeeruun namni itti gaafatamin jiru. Namni torchii godhe, namni qaama dhala namaa mutileet godhe kun nam tokko namni itti gaafatameeru jiru. Therefore isaanis akkasumatti fakkaatee ammattis itti adeemaa jiru jechuudha. Kanadha rakkinni jiru. Galatoomii, Dr. Rundassa. Waa'ee miidiyaa adda addaa keessaa warra bashaa VOA'dhuma warra Amaarinyaa dubbisu yoo ilaaltan yookiin immoo isaatu waan jedhan kana yookiin immoo even Deutsche Welle yeroo lama sadii interviina godhaniiru jarri suni mana sana guutee kan jiru yookiin diqaalaadha yookiin warra Amaarinyaa dubbatu. Oromoon egaa hin beektaa naannootti dhalannee guddannetti diqaalaan qe'ee nama dhaalti jedhu. Amma isaat keessa ijoollee jiran hunda fudhattee ilaalte yookiin haati Oromoodha yookiin abbaatu Oromoo. Namni diqaalaa ta'e for some reason yoo Itoophiyaa sana dhaadheesse malee yoo Oromummaa sana baare malee waan Itoophiyaa waan ni jedhan mataa keessatti isaanii akka kunoo amma maaramii ennaa jedhan nuti maaramii kana dubartii faranjii wayii faa gooneetu ilaallaa ijaan hin argine. Abstract waan ta'e godhanii Itoophiyaa kana yookiin immoo waanuma lukaa fur shanjaa qabu waan deemu faa godhanii akkanatti dhange'amanii guddatan. Ijoolleen kun keessaa warra isaa keessa jiran keessaa tokko amma fakkeenyaaf namichi eenyu waaq jiraati inni haati Oromoodha. Abbaatu Guraageedha. Seera wayyaaneen terrorism jettee baaste keessaa warra seera baasanii miseensa wanni shanacha OPDO keessa nama ture. Mallas Zeenaawwiin faati namooti akkasii diqaalota asiifacha akkan jenne Itoophiyaa sana jaalataniif walitti qabanii eenyummaa Amaaraa sana eenyummaa Amaarinyaa dubbatan sana ofii baran sana akka inni olaantummaa argatu gochuudhaaf ijaa tattaafatan mallas faa beekaachi galchan. Har'a garuu ijoolleen Oromoo aangoo qabattennaa jedhanii kan akka Lammaa fi Abiyyi diqaalota akkasiillee of keessaan baafne wal faana deebisanii isaan dhaadessu. Garuu walumaa galatti otoo hundi keenya teenyeetuma akka Oromootti yookiin akka hayyuu tokkootti yaadne eenyutuyyuu positive view qaba Itoophiyaadhaaf. Maaliif jennee yoo ilaalle nama Amaarinyaa dubbatudha. Maaliif suni Finfinneetti dhiyoo kana deengadda dhaqxee argiteetta mana kamuu seeni, mana hojjaa kamuu seeni, mana mootummaa iddoo hojjetamu mana barumsaa dhaqi, mana shaayii yookiin mana nyaataa mana hirribaa dhaqi. Amaarinyaan haasa'ama. Biyya Oromoo irratti jecha biyya Oromoon baay'ee ta'ee qabatee taa'utti. Gaafiin Oromoo kan ka'e namootiin baay'een kan fannifaman kan akka Qees Guddinaa kan fannifaman yookiin immoo obboleessa namni guddaan kan dhabne yookiin Hayilee Fidaa yookiin immoo Maammoo Mazammir Jaarraa kan dhabne gaafii Amaarinyaan suni positive view akka irratti qabaannuuf immoo afaan Oromoollee hooxiqqaate afaan Itoophiyuma sanaawu fantoodhuma ishii wajjin cittoodhuma ishii wajjinuu afaan Oromoo dubbattu kan jedhan sunillee isa minimum wanni opinion dhiyeessitellee afaan Oromoollee akkan dubbatamu afaan biyyoolessaallee akkan taane gadi qaban jecha. Kanaafi walumaa galatti
karum kamuu yoo ilaalle duubaanis fuulduraanis gara fuulduraattis gara kaleessaattis har'a soo ilaalle jala warra Amaarinyaa dubbatu jala jirra itti dabalee immoo misconduct wanni isaanii amalli isaanii farri isaanii akkatti isaan namarratti takkisan sun akkatti isaan nama rabsan sun qawwee qabatanii amma na walloorra galagalanii kamisee ajjeesuudha nama kamisee fixan sun innaa sana ilaallu akkam gooneetu wajjin jiraanna as deebinee immoo gara OPDOtti innaa dhufnu immoo corruptioniin isaanii aangoo irraa buudhiisu waggaa 29 bulchanii waggaa 29 taa'anii nyaatanii qorqanii ammayyuu ganaa bara dabalachuudhaaf deemu jechaadha. Kanaaf walumaa galatti gaafiin Oromoo guututti kan deebi'u Oromoon gaafii isaa hundeedhaa kaase sana kan OPDOyyuu ittiin uume. OPDOon meeshaa namaa taatee uumamte wayyaaneet uummate ABO ittiin balleessuuf uumamte meeshaadha. Kanaaf meeshaan sun amma aangorra jirtutti waanuma feetanuu kaasa subjektii kamirratti haasofnu naanna'ee biyya Oromoo bilisa ta'ee namni ormi dhufee biyya Oromoo keessa jiraatu aadaa Oromoo seeraa fi heera Oromoo ulfeessee magaalota isaa hunda keessatti Finfinnee qofa miti hunda keessatti dubbatee Oromoo ulfeessee abbaa biyyummaa isaa fudhateetu ati Sweden odaqxa afaan Sweden baratta Raashiyaa odaqxa afaan Raashiyaa barachuun dirqama Sweden Norway odaqxe dura afaan isaanii bartu malee wanni lammii biyya sanaas hin taasisan waraqaa ta'uu siin kennan ennaa Oromoo irratti dhufe garuu doominansii jara sanaa nutti weeddisu warra aangorra jiran kanaaf waggaan tokko isaan argisiiseera eenyummaa isaanii argineerra wanti qarqaaruuf hin jiru achi deemuudha isin ceesifna jedhaniiru uummata lakkaa'uu dhiisuudhaan afaan Oromoo illee wanni gochuu dhiisuudhaan eessatti nu ceesisu garamitti nu ceesisu kanaafuu walumaa galatti ce'umsi isaanii yookiin riiformiin isaaniis kan ta'u miti immoo duulammoo argitaniittu isuma kaleessaa isumarraa gindabaratti jallu meettaa cillimoo kana hunda keessa lola jira karaa 8 ijoollee irratti naanna'anii karaa Gondar karaa Gojjam karaa Salaaleetti marsanii lolaa jiru lixa Oromiyaas akkasuma garuu hamma ammaatti salphataniituma deebi'u rukutamaniituma deebi'u ijoolleen nama tokko lamatu nama 203 isaanii isaan gaha kanaaf hin turani akkana ta'anii Oromoos hin bulchani Itoophiyaan isaanii sunis immoo lamdii warra Habashaa uffattee hin jiraattu gara fuulduraatti. Galatooma meedhuma irratti waa'ee lafaa irratti gaggabaabsaati naa deebisa. Waa'ee lafaa, waa'ee magaalaa fi fayyummaa Oromoo irratti eenyu murteessuu danda'u Dr. Tesso? Ila argite silaa waa'ee lafa Oromoo, waa'ee qabeenya Oromoo, waa'ee misooma Oromoo irratti, waa'ee fayyaa Oromoo irratti, waa'ee barnoota Oromoo human resources akkatti guddifatutti kan murteessuun irra jiru saba Oromooti. Waa'ee lafa Oromoo kana deemnee nuti lafa kana nuu kennaa jennee waan daangaa kee keessa jiru, waan lafa kee keessa jiru, waan qabeenya kee ajaja kee keessa jiru nama mootummaa hin beekamne tokko dhaqxee hin kadhattu jechuudha. Federaala kadhattee abaluu kana nuu kennaa kana nuu godhaa jettee hiriira nagaa baatee otoo hin ta'in ufuma kee dhuunfattee dhaqxee fudhatteeti qabattee badinarraa jechuun sirra jira. Ganaa gaafattee lafa kee qaba kee mana kee irratti ati maaloo mana koottan galaa jettee yoo kadhattee it's very strange argite qabattee namni yoo sitti dhufe mana kee seentee yoo mana kee namni sitti qollofeerallee ta'e cabsitee galtee ofirraa ariiteeti badinarraa jetta malee maaloo mana koottan galaanaa banii jettee hin kadhattu. Fayyaan Oromoos akkasidha. Amma summiin Oromoo irratti magaala dhangala'aan summiin magaalota adda addaarraa Oromoo irratti bahu kuni Oromootu ofirraa dhaabuu qaba. Warra dhaqanii summii sana achii gadi dhangalaasan soorsiisa sana dhaqee to'achuu qaba. Madda summiin sun ittiin dhufu sana lakkii ati lafa kanarratti summiin irratti gochuu hin dandeessu, summiin irratti gatuu hin dandeessu, ofii kee dhangala'aa kanan irratti xuriin irratti gatu hin dandeessu jedhee handiduu qabu Oromoodha. Kanaan dura godhee argeera Oromoo. Kana hubachuutu irra jira jechuudha. Fayyaasaaf namni mormatu namni ati summii fuutee itti naqxu maal gootu kosii itti naqxu lakkin irratti hin gattu jedhee yoo ka'uudhaa baate karaan hin jiru jechuudha. Karaan itti ofirraa dhowwatan hin jiru. Yoo ati ofirraa dhowwachuu baatte namni ufuma karaarra dhaabattee yoo kadhatte hiriira baate yoo maal goote hiriira qofaadhaan waan dhaabbatu miti jechuudha. Qawwee amma dhufuutti amma lubbuun gaafatutti
falmuutu sirra jira. Tole, Sayyoo, dhiifatama sirra nu taale waa'ee dhumarratti waa'ee miidiyaa suni hankaasee yuusii isaan walitti qabsi irratti amma sirran deebi'a. Ani yeroonii fi isaan amma reefuun tan akka warra isaat kaafte san karaa isaan deemaa jiran argaa jirra. Isaatii fi abin tokko tahaa jira. Kan dhaabe gumbooti irraa ammoo firiinjiin kan andargachuu xiqqeetiin deemtu fudhatte abinii waggi tokko tahaa jiran. Kan agarsiisuudhaaf yeroo isaan magaalaa teenya guddittii Finfinne maqaan sii kan durii Bararaa jedhamti. Kamise yoggaanii fi maqaan sii kan durii yoggaa 400 dura midira ganyi jennaani. Innaanii fi soba akkanaa uumanii taratii jedhan uumanii as bahan itti callisan. Maaliif? Ammaas ittiin deebi'a. Waanan jibbuufi miti. Waanan akka nama kootti qaama kootitti waanan irraa eeggadhu waanan dhabeefan deebi'ee ijoollota keenya kanan goora jiran qeeqa. Maaliif yoonaan jette dhaabbii dhaban. Osoonii fi sabni guddaan san duuba jiruuti murannoo dhaban. Osoonii fi sabni ijoolleen isaan achirra geessite san duuba jirtuuti kara deemtuu sodaata. Maal jedhan? Finfinneen dhugaadhaa tan ummata keessa jiruuti. Ummanni keessa jiru of bulchuu mirga qaba. Lafti ammoo tan Oromooti. Seenaa handhura Oromiyaati yoo jedhan ijootti baasan sila hagas takka hin deeman. Karaa kannaniif meelaalaa dhaabbii isaanii guyyaa isaan gadi bahanii federaalizimii kana tuqamuun qabu gaafa jedhan gaafa isaan lolan gabbahanii waan isaan jedhan. Maayii irratti haga inni gadi bahe harma muraa aanoleetii fi calii calanqoo jedhanii barri walulolchiisaa jiranii hoggaa jedhu. Caliin calanqoo soba. Harma muraan aanolee soba. Akkamitti namni Oromoo dura taa'e Oromoon gaggeessa jedhu kan soba akkanaa dubbata. Eenyu gammachiisuudhaaf? Nama guyyaa tokko ni gammachiifta, lama hin gammachiifta. Guyyuu gammachiisuudhaaf ammoo dhaabbataan waan inni fedhu san guutuufi qabda. Dhaabbataan wanni inni fedhu maali? Dhabama Oromiyaati jecha. Addagaa warri isaas jennu kun maqaallee kaasuu hin fedhu. Warruma kaleessa gaafa dhufan rakkoo Oromoodha. Oromoo 1,150 tan lafarraa buqqaatee achi buuteen dhabamte. Oromoo lafa dolaar qarshii takka takkatti kaareetti irraa chabachabachaadha. Arihamte. Akka ilma namaatti warra quuqama dubbachaa tureetu hadhaan tana gadi garagalee diina Oromoo ta'e Oromoo irra duula. Kuni nan diqqisiisu maaliif yoo kan jettu taate reefu Rundassaan tuqee ture eenyummaa isaaniiti. Waraabessi kan boodaatii irra guddaa jetti. Amantaa keessattis warra amantaa boodaatti dabree keessa dabre. Warri booda kana Amaarawees Amaara daran achi dabrama. Kanaaf jecha warra akkasiiti. Ammoo dhugaan takka tan jirtu waa'ee lafaa irratti ilaalchisee ammaas deebinaan ammaas taanaan dhugaa qulqulluu gatteessisee jara kana yoo ittiin himu. Hadha fagaatanii jiran ofirratti sammuu irratti of baasanii jiran. Hadha ammoo gatteessisee karaan isin deemaa jirtan kun Itoophiyaa ni barbaanne gettan tana diiguuf deemtan. Kan diigu isinii Itoophiyaan dur hin deebitu. Jaalattaniis jibbitaniis karaa san dhiifnee fagoo bira dabarree jirra. Kanaaf jecha of dandehaadha akka sabaatti ta'a waliin haasofna akkamitti biyya waliin jaarra yoo kana hin jedhin ija itti baasee yoo jedhe dhugaan isinitti hima. Otoo Abiy yoonii fi karaa kanaan kan deemta taate aangoo gadii lakkisa qullaa osoo jeeni jarattiin tufirratti fincoof. Oromoon qanii lama keessa waan gokkaatee isiin guutu beekan.
Kanaaf jecha ammaas taanaan kan isaan baxraanse, kan isaan quubse, kan mataa irratti isaan baase, kan karaa fagoo kan akka deeman isaan godhe isaan. Kanaafan isiniin jedha reefus jedhee irra deebi'ee tan jira. Gaafa yoo akka amma jirru kanatti jijjiiramni hamaan tokko yoo dhufe humna nu ittiftu gara mootummaatirra ilmaan Oromoodhaa kan Oromummaa isaaniitii fidatanii dhaabbatanii miti. Gara mootummaa keessa poolisii irraan fuudhii maali kan Oromoodhaaf dhaabbatu xiqqaadha. Caalaan kan Oromootti qawwee as garagalchee dha'uuf jiraatu. Kanaaf jecha ilmaan Oromoodhaa haalli keessa jirru har'aan tana kan baay'ee daran nama sodaachisu. Yeroo duraatiif walgahii isaanii keessatti afaan tokkoon gabbahuu dhaban. Innaa walgahii fi ardiffi keessaa gabbaan afran isaaniittu walgahii hatattamaatiif ganda isaaniitti horiyan. Kun kan agarsiisu maali? Wallabbii cimtuun achi. Tole. Galatoomii Dr. Rundassa. Waa'ee Finfinnee hundi kanaan duras dubbanne irraa asiis jarri kaasaniiru. Mana kee dhufee namni sitti rommee siree irraa ka'iitii dhaqii wanni kushiinaa keessa buliyoo siin jedhee tole jette gabrummaa fudhatteetta. Egaa Oromoon filannoon inni qabu lolachuu qofa. Lolachuu qofa. Karaa lolan immoo qawwee qofa miti. Karaa dinagdee, karaa bishaan irraa cufu, karaa daandii cufu. Finfinneen sun torban tokko keessatti beeloftee akka ishiin harka kennattu gochuun hima danda'ama. Warri Oromoo achi keessatti ayyaalaallattuu ta'anii Amaara wajjin shubbisan. Anchi hante waliin jechaa oolan sunis gaaf sana Finfinnee maal akka taate. Katamaa xurii iddootti gattu hin qabne qofa otoo hin ta'in katamaa magaala bishaan dhugdu hin qabne. Tum dubbattanii bishaan keenya gafarsarraa dhufanii Finfinnee dhufeetu warri gafarsa otoo hin dhugin Finfinnee dhufee achitti dhuguunni laga daadhiis akkasi. Walumaa galatti kun fafa walumaa galatti Oromoon waan kana kaasee jara wajjin daaloogiidhuma keessa seenuun dubbiidhuma keessa seenuunu qaaniidha. Ani waa'ee katamaa waa'ee magaala Finfinnee yookiin magaala biraa akkanattan ilaala kan kooti. Kan nama biraa moo kan nama Gondar yookiin Maqalee hin dhaqne nuti. Waa'ee amma EPRDF'n wal dhabuuni sirriidhuma wal dhabuudhumatu iyyuu barbaachisaa ture. Inni wayyaaneen aangoo isaa dhabee baadiyyaa isaatti galee taa'uun sun akka duritti bashannanuun uskii dhuguun sun suutuma suutan qaqal'achaa deemte. Warri Amaaraa immoo sabbicuutti gabbu'an. Saba guddaa ofiin jedhanii biyya Amaaraatti akkuma Great Britain the sun never sets akka British jechaa turte bataallaa Amaaraa Tsaaya Xalqim jedhanii warri dhaadataa turan ofumaafuu Amaarummaan sun badaa gaafa deemu maammee akka cabbeennaa badaa deemu har'a watwaataa kan jiranii wanni hin argina jechaadha waan isaan watwaataniif. Gara ijoollee opidiyoon guddistee kanatti simmoonnaa dhufne public approval qabu Oromoon akka Oromootti hagam approve isaan godha hojjaa isaanii. Biyya silaa dagaage biyya guddatetti kun asitti Trump gaafii innaa interview nama godhan meeqa jiru 42 25 gadi bu'ee dhibba keessaa nama 25 tu waan inni hojjetu sirriidha jedha. Waan akkasii kanatu dubbatama biyya kanatti. Egaan public approval disapproval jedhaniitu akkanatti ilaalamaa jechaadha. Inni keenya naqamte dhaqee waan biraa jedhee immoo iluu abbaa booraa dhaqee immoo waa'ee biyyi kan keessanii callisaa Finfinnee kanuma keessanii dubbatinaa jedhee Amaara bira immoo dhufee waa'ee callisaa ishiin Itoophiyaa hundinaatti jedhee yoo dubbate akkam godhee biyya bulchuu danda'a garuu fuulduraatti otuma yoo achi keesse waggaa 5. Kanaaf waliigaltee dhabuun isaanii sun kanuma tilmaamamaa ture kanuma argaa ture. Yoo kufanis badiin kan isaan eenyurratti raawwata Oromoo irratti miti. Maali yoo jettan Oromoon lafuma isaarra jira, qe'uma isaa qotatee jiraata, lolees immoo qe'uma isaa irratti lola malee biyya biraan deemu akka duraa du'aa dhaqisan. Kanaaf qe'ee ofiitti lolachuun immoo laga ofiitti bishaan dhugaa, lafa ofii qotachaa waan qaban nyaachaa lolachuun dhima danda'ama waggaa 2-3.
Sayyoo yoo attam baay'ate lola. Amma na baay'ate lola. Garuu akkuma duratti tuqe karrayyuun ji'a baay'ee lolle humna achi doonda manzii fi minjaar irraa otoo hin ta'in Gojjamina fi Gondar irraa atobisii warra dhufe ofirraa deebiseera. Walumaa galatti Oromoon gaafa ka'e hin bilisooma. Inni dhumaa kanuma. Bilisummaatti deema. Gaafa bilisoome garuu uummata hunda ofitti haammatee akka heeraaf seera isaatti akkuma amma jaalatee wajjin bulu uummata hunduma institutionii isaan barbaadanii filatanii harka baasaniif isa dhugaa jecha malee isa namni sobee diraamaa namarratti taphatee qaxxaamuraanii dhiiga namaatiin dhiqatee aangoo irratti bahee namatti taphatu kana riiformii miti. Garuu dhugaa dubbachuu fi opiniyoon carraa guddaa jala bahe. Potentiaalii guddaatu jala bahe. Riiformii baay'ee gochuu danda'u. Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa taasisuu danda'u turanii daangaa Finfinnee jedhanis immoo ishuma duriiyyuu kun araadaadha naannoon isaa jedhanii isaan haaraa uumame kana kun Oromiyaa keessa jechuun ni danda'u turanii. Warra federaalii dhiisitii Oromiyaa pirezidentiin amma lama achi kaasuu maal hojjettan kun bu'aa maal fide Oromoodhaaf kan keenya mandara hollaa hamma qooyyeeffacceeyyuu hima callisedha. Kanaaf walumaa galatti buraayyoo haa ta'u iddoo biraa haa ta'u akkuma Finfinneetti ilaalee callisuunsaa yeroodhaaf immoo achi ka'ee aangoo biraatti shift gochuun isa mattakaakaat jedhan sana wayyaaneen jalqabde isuma mallas jalqabe yaadattu miti. Mattakaakaatiin Tigrootaaf ta'uu dideetu opiniyoodhaaf hojjete. Abbaan Duulaafaa Lammaa fi Abiyyi gaafa fidanii achi fidan perfectly mattakaakaatiin tiyooriin mallas lafa kaayisuun hojjeteeraaf. Maaliifin gaafa jarri dullooman cinaa qabatanii gorsitoota ta'an ijoolleen isaan jalaan of guddisan sun immoo bakka isaanii bu'anii isuma abbaan Duulaa hojjete har'a Lammaanis hojjechaa jira. Kanaaf Oromiyaa keessatti mattakaakaatiin hojjeteeraa fi garuu baay'ee umurii dheeraa hin qabu. Tole galatooma daawwattoota keenya keessummaan koo har'aa Dr. Insarmuu Teessoo, Obbo Ahmed Sayyoo fi Dr. Rundassa Esheeteeti. Sagantaa qabnu gaasaatiin nurra darbee sagantaa qabnu dhiifatama asirratti finnaa. Sagantaan biraatiin nama walitti deebinutti keessumoota koo hundi galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jenna. Daawwattoota keenya akkuma kanaan duraa jennu sagantaa Dr. Kedida Show akkanas Oromiyaa News Network irratti dhiyaatanii yaada kennan yaada mataa isaaniiti malee yaada Dr. Kedida Show Oromiyaa News Network miti akkasitti nuu fudhadhaa. Nu hordofaa yaada nuu kennaa waan sirraa osoo jiraate feedbackii nuu kennaa galatoomaa halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa isin hundi. Galatoomee atis naggalatoomee.